Media Network Raudu Ijo Sati kana kwande da hanne siniti himna ijo harra kan siniti Muhammad Fansaleti Nanno harari aanaalee baadiyyaa sadeen aanaa dirree xayyaara aanaa ererii fi aanaa soofitti maqaa deeggarsa waraana bilxiginnaatiin kaabinoonni aanaalee hawaasarraa mallaqa humnaan guuraa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Media Networkitti himan. Gama biroon ammoo aanaa dirree xayyaara araddaa Hasengay keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabduutiin namoota nagaa hidhuu fi saamuun cimeetti dhufeera. Namoota akka malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdan jechuun hidhaman keessaa muraasa isaanii kan maqaan isaanii raqqabeem. Tajir Abdullahi, Abdul Qadir Abdullahi, Nadia Abdullahi, Abdullahi Muhammad, Abdi Saidee fi Safiya Sali kanneen jedhamanidha. Gudar argili ta'ana gammachi saraddaa rukeellee jedhamtu keessatti humnoonni murna bilxiginnaa nama nagaa ajjeesuun dhagameem. Gaafa onkoloolessaa 16 bara 2021 aanaa gammachi saraddaa rukeellee keessatti abbaan araddaa rukeellee maqaan isaa Abraashaa Muhammad jedhamu jiraataa naannichaa kan ta'e nama maqaan isaa Huseen Bultuun jedhamu sababii tokko malee rasaasatti dhukaasuun ajjeesuu jiraattonni naannichaa Oromia Media Networkitti himan. Kana malees humnoonni hidhatan araddoota aanichaa garaagaraa keessa deemuudhaan namoota nagaa kanneen hojii fi jireenya isaanii malee waa'ee siyaasaa tokkollee quba hin qabne badii tokko malee mana hidhaatti guuraa jiraachuu odeeffannoon maddeen OMN'if qoodanni mul'isamu. Guduraalee Oromiyaa keessatti kaadiroonni bilxiginnaa maqaa Abaa Ooshanee deeggartu jedhuun hawaasa irratti miidhaawwan garaagaraa dhaqqabsiisutti fanii jiru. Dulli qeerroowwan jajjaboo damsanii hidhuu cimeetti dhufee jiraachuu walqabatee dargaggoonni maatii isaanii dhiisanii gara bosonaatti baqachuuf dirqamanii jiru. Sirni humnaan dhuunfatee aangoo harka qabu injifatamaa jiraachuu dirree lolatti isa mudataa jiru hordofee of duuba deebi'ee lammiilee nagaa sababii gahaa malee reebuu hidhuu fi ajjeesuu filate jedhu kanneen haala tahaa jiru taajjabaa jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi giddu galeessaa onkoloolessa 16 hanga onkoloolessa 18 bara 2021 haleellaa waraanaa bilxiginnaa irratti raawwateen injifannoo argachuu ibseem. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo dila addunyaa odaa tarbii akka ibsetti onkoloolessa 16 bara 2021 dirree giddu galeessaa Gudar Shawaa Lixaa aanaa Da'aa Bargaa magaalaa Mogorirraa waraana bilxiginnaa paatroolii 4 oliin fe'amee gara magaalaa Eelaa deemaa ture irratti haleellaa raawwachuun loltoota 60 hojiin ala taasisuu ibseem. Ajaja dirree kibbaatti Cibraan Soddon Booroo onkoloolessa 17 bara 2021 godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldalloo gandaa Bobaa bakka adda irreessaa Liiban Burii jedhamutti lola adeemsifameen waraana bilxiginnaa irratti olaantummaa yoo fudhatu Cibraan Laga Dambii ammoo onkoloolessa 18 bara 2021 aanaa Sabbaa Boruu gidduu ganda Siree Buqqii fi ganda Utuluu bakka adda Dareersaa jedhamutti lola adeemsifameen injifannoo argachuu qondaalle olaanaan waraana bilisummaa Oromoo odaa tarbii ibseem. Lola tibba kanaatiin loltoota bilxiginnaa 70 caalan diigee hojiin ala taasisuu isaa koomaand poostii waraana Tigraay beeksiseem. Waraanni Tigraay lola fulbaana 27 eegalee waraana bilxiginnaatiin narratti baname jedhee ibsa ofirraa qolachuun injifannoo waraanaa murteessaa ta'e humnoota bilxiginnaa irratti gonfachuusaa ibsa bal'aa baaseen beeksisee jira. Lola fulbaana 27 hanga onkoloolessa 6 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti addoota waraanaa 4 irratti taasifame kanaanis kisaaraa namaa fi qabeenyaa guddaa sirna bilxiginnaa irratti taasisuu isaa ibsa bal'aa baase kanaan beeksisee jira. Koomaand poostiin loltummaa Tigraay kun sirni bilxiginnaa gama isaatiin loltoonni TPLF uummata nagaa miidhaa jiraachuu himatee waamicha duula hatattamaa taasisaa jira. Ijoo keenya xumuraatiin Kooriyaan kaabaa misaa'ilaa baalistikii bishaan keessaa gara qarqara galaana Jaapaanitti dhukaasuusi waraanni Kooriyaa kibbaa beeksisuu miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaa jiru. Kooriyaan kaabaa misaa'ila kana kan dhukaaste erga torban muraasa dura Kooriyaa kibbaa meeshaa kana qabaachuu himtee booda. Qondaalli waraanaa olaanaa Kooriyaa kibbaa misaa'illi tokko gaafa kibxataa buufata Simpoo jedhamurraa dhuka'e galaana bahaa yookiin galaana Jaapaan jedhamu keessa bu'uu himan gabaasni kan BBC ture. Ijoon keenya kana fakkaataa babal'ina oduu keenya dilee keessaa argattu horaa bulaa.